دين إسلاما مئة لزا ومرترو سinu barsiisee dukkana keessaa nu baasee ifaa hedduu galatoomiyaa markazaa Abuu Huzayfaa diinii islaamaa mi'aa yaalazaa waa marataruu sinu barsiisee dukkana keessaa nu baasee ifaa guddaa galatoomiyaa markazaa Abuu Huzayfaa maqaa rabbiitiin seena banadhee an dubbii kiyyaa na barbaachisaa qarqaarsa mootii diiniif duniyaa fedhasaa malee homaan dandeenyu laafaadhaa nuti suma kadhannaa yaadaa fi muraada meenuu guuti waan hedduu yaadne galmaan nu gahii rabbi rahmataa أمرين دنيا دين يا ربي سماف لفتا إرنكاي قد أنا سري جيس جنتا شكري ربي تي دبي أدفي مرسال متا مركزني أبو حذيفة قلبي نما هوتا شكري ربي تي دبي أدفي مرسال متا تولين نساني هلالا وفيت نما واما مني دفني قمجو قدان ندقايما بقا قيثني بقا قينير قويا كنا قويا إبا أبولو تكينيا هدو قمنا برتني كلام ربي كينا والآنا har'a gammachuu eebbaytaanii dhufne mirqaanaa diinii islaamaa mi'aa yaalazaa waa marataruu siin nu barsiisee dukkana keessaa nu baasee ifaa guddaa galatoo mi'aa markazaa Abuu Huzayfaa waan hunda duraa galata rabbii kennaaf galchinaa شكرا لك يا ربي يا إله العالمين في التيركني سما كدني هندا دربنا مال دمن رحمن دينك كبانا هندو بلدنا سين بداسة كنكي تيون أرقنا أستاذ آدمين بداسة ربي تيون شكنا أستاذ آدم عثمان جيتي سيني سندبي برسيسا قرآن قولي ربي نتك دابي وان سنيه ملو قد تيسين فكاتو دابي تلو تدفو فاهو سينان كيسان كتبي سينا بريدا فكين يتيود على بودتي maatii kee waliin qawlii qaaliqaa barsiiftaati maatii kee waliin qur'aana rabbii barsiiftaati diinii islaamaa mi'aa yaalazaa waa marataruu siin nu barsiisee dukkana keessaa nu baasee ifaa guddaa galatoo mi'aa markazaa Abuu Huzayfaa barattoonni keessan naaf himanii haala qaraati guyyaa ustaaziin keenyan jirrellee haadha manaati isaantu bakka isaanii bu'ee nu karaasisa diin ibsatanii namaaf isifaa diinii qabsiisa Munira Haji Adam hojiin kee na gammachiisa daldala khayrii itti fufsiiftee akkan dhaabbanne duniyaa bichaa guddisuun qabnu waliin hojjanne diinis guddisuu qabna jabaanne harka wal qabne boroo haamannaa sanyii babbareeda facaafanne خالق برا إيقنا من دا خيري هجنة كناف الكني قويا يوم را وفين قوسنة جال لديني ربي كباچو كيسن هوبنة ربي سنها جالتو إسني ماتي كيسني ولين سنها قبسيس ربي جنة سني دين إسلاما بآية لزا ومرترو
siin nu barsiisee dukkana keessaa nu baasee ifaa. Guddaa galatoomi yaa markazaa Abuu Huzeyfaa. Ustaaz Adamii, Ustaaz Adamii, Ustaaz Adamii. Nu barsiifte qawlii Rabbii uumaa dachii fi samii. Sadarkaa kanaan nu geette ustaazii galatoomi. Guyyaa har'aa kan eebba barattootaa siin argine. Dukkana wallaalaa siin qolanne keessa darbine. Galata Rabbii guddaa nuti siin ifa argine. Jedhan barattoonni keessan ustaazii galatooma. Doofummaa jalaa isiniin baane garree qarooma. Galata keessan wanti madaalu hin jiru homaa. Galata kan kee madaalu kennaan kan ilma namaa. Kanaaf kan Rabbii guddaa siif kadhaa mootii alamaa. Isatu harkaa qaba gammachuu kan ganda lamaa. Rabbiin isiniif haa kennu waan barbaadan hundumaa. Kanarraa homaa miti yoo qabaatan isin dhumaa. Hangaf yoo jiraatanis kanarraa booddeen du'umaa. Jannata Rabbiiti kan hin qabne du'aaf dullumaa. Achi keessaa ta'uu ustaazii koo keessan manni. Usuma keessan kan ganda akhiraa ta'uu jannanni. Diini Islaamaa mi'aa yaadasaa waa marataru. Siin nu barsiisee dukkana keessaa nu baasee ifaa. Guddaa galatoomi yaa markazaa Abuu Huzeyfaa. Utubaa manaa miti utubaa markaza kanaa. Amiirran qaqqaalii qalama seenatiin katabnaa. Maryamaa Usmaan jalqabarranee isin jalqabnaa. Ati gootitti nu gootomsitee yoomsi dagannaa. Nu dura buutee kattamte qawlii Rabbii Qur'aanaa. Amiirri tokkoffaa Maryamaa Usmaanii awwalii. Lammaffaan kaddamtuu diin Islaamaa Baayisaa Kamaalii. Sadaffaan Hajjoo Abdullatiifi seenaa gaggaarii. Dhaloota dhufuuf kaayuuf jabaadhaa dhiiraaf dubarri. Afraffaan ammas tanitti aantu Nafiisaa Muttaarii. Qalbii qulqulluun diinii baratu qabnaan umarri. Sittiina Haajii Sultoo shanaffaan amiirri teennaa. Daandii nabii fi sahaaban bayan bayuu hawwinaa. Karaan isaanii karaa diriiraa qabu bal'inaa. Yoo tokko taane diinii baranne dhufa formaanni. Amiirri teenyaa ishiin jaaffaan Hayaat Hasanii. Diinii kaddamnee mindaa eeggannaa harka rahmaanii. Hakiima Muhammad Saalih Amiirri torbaffaanii. Warra markazaa bareechee nuufaa jaalalaanii. Tokkummaa fi jaalala guddaatu nu jidduu jira. Diinnu tokkoomsee tokko nu godhee obbolaa kiraa. Jalqaba diinii Rabbiitirratti kan wal barree. Sadarkaa guddaa waan hedduu diinii kanaan arganne. Amiirran kennaa nuuf galatoomaa hundi keessanuu. Rabbiin fahamii diinii Islaamaa sinii haa kennu. Diinii Islaamaa malee waa karaa naman ceesisu. Kaayaa obbolaa yaadni akiraa naman teessisu. Guyyaan azallee dhufee nu fuudhuu nutti hin beeksisu. Tasuma guyyaan du'aa nu dhufaa osoo hin beekini. Duuti sin eeyduu yoo ati gaarii taateen eegini. Agati gaarii taatee toobattu sin eeyduu sini. Agati gaarii taatee toobattu sin eeyduu sini. Diini Islaamaa mi'aa yaadasaa waa marataru. Siin nu barsiisee dukkana keessaa nu baasee ifaa.
guddaa galatoom yaa markazaa Abuu Huzayfaa. Jidduun keenna fi jidduun Khaaliqaa nagaa haa ta'uu, yaa nama gurraa qalbitti qabu narraa dhagayuu. Narraa hubadhu dirreen duniyaa bakka hojii ta'uu, akiraan bakka hojii ofiitiin namuu wal gayuu. Hojjadhaa hojii bareeda guyyaa saniif si ta'uu, hojiin argamsiisuu dalagaa waan gaggaarii ta'uu. Nu har'a waliin duniyaarra jirra haa wal dhageenyu, hamturraa wal dhoorgine khayrirraa akka wal kennu. Akiru zamaan diinii qabachuun akkaan ulfaata, eenyu dandahee ibidda diimaa harkatti baata. Yeroon nabiyyiin rabbii jedhan sun amma fakkaata, wanti dhageenye arginu hedduu waan fofokkata. Qaanyin hin jiru namu waan ofii barbaade hojjata, namuma rabbii ofii sodaatutu lubbuu tooyata. Rabbiin haa sodaannu bakka hundattuu jalaan dhookannu, inni nu argaa nutillee rahmaaniin arguu dhabnu. Waan haraama taate hundarraa lubbuu haa qusannu, borbadhaafamnaa har'a duniyaa irrattis rakkannu. Diini Islaamaa mi'aa yaadazaa waa mara taruu, siin nu barsiisee dukkana keessaa nu baasee ifaa. Guddaa galatoom yaa markazaa Abuu Huzayfaa. Ustaazota diin kan jiran umrii dheeressi rabbii, isaan nan diinii nu babal'isee irriba dhabee. Qorraa fi aduu beelaf dheebuu meeqa keessa darbee. Diinii nuun gahee diin Islaamaa isaaniin nu dhaqqabee. Galata diiniif hojjattan rabbiin biraan dhabdanii, isin nu biraas galata akkaan guddaa qabdanii. Jettan dhiira fi dubartiin keenyas haa barattu, haala mijjeessan akka diin Islaamaa babal'atu. Dhalli namaa rabbuma tokkichaaf akka salaatu, tokkichummaa rabbii guddaa labsan bakka marattu. Biraan gayanii nama ijjisaa laaltee argitu, warra Khaaliqni qalbii qollofee itti mul'atu. Warra Khaaliqni qalbii qollofee itti mul'atu, warra qalbiinsaa diiniif banamtee namni fudhatu. Jabaadhaa ustaazota keenya oolmaa gaarii qabdu, jabaadhaa ustaazota keenya oolmaa gaarii qabdu. Jabaadhaa ustaazota keenya oolmaa gaarii qabdu. Diini Islaamaa mi'aa yaalazaa waa mara taruu, siin nu barsiisee dukkana keessaa nu baasee ifaa. Guddaa galatoom yaa markazaa Abuu Huzayfaa. Diini Islaamaa mi'aa yaalazaa waa mara taruu, siin nu barsiisee dukkana keessaa nu baasee ifaa. Guddaa galatoom yaa markazaa Abuu Huzayfaa. Diini Islaamaa mi'aa yaalazaa waa mara taruu, siin nu barsiisee dukkana keessaa nu baasee ifaa. Guddaa galatoom yaa markazaa Abuu Huzayfaa.